Ya Allahi nama rajeli nafsi amaru dadhabe na amari geeta guddinu makeetiin si qabe azalli ay deema umriin achi deema ilame na laaffisi geeta guyyaa mahisaaban qabame nu martuu hin duuna yoo duune hin kaanu shakkini kan azaba oofaa kan jannata oofaa rabbini mucuuca siraata qal'inna siraata irra taraa garii shunquuquu kun akka hangaasutti taraa awwalli qiyaamaa buusuma qabriitiin jammaru gakkaa'ee ol kaanan dafee biyyee irratti raru itti raran biyyee biraa galuuf deemaa firrillee yooma san ol kaa'a mala isaatiin innillee deemanii fagaachuuf faana afurtam yoo siqanii hin dhufan gabroonni malaakonni rabbii dhufanii waan kanatti hin dhaaban hin gaafatan gaafii birollee nabiyyiin kennu jedhanii kiyyaa nabiyyiini nabii muhammadii innillee yoo qiblalleef taate beetullaa faraamii innillee irraa dhuga oomsan jawaaba isaa sambarumaa isaa gammachiisaan hirriba aruusaa rafumaa kaaliqatti boonnaan nu harkaan facaasiin barumaa yoo inni gabaabsee jawaabni gabaaban kanumaa kun dubbiin dhugaadha rasuula hadiisaan dubbate osoo fagoo yaaduu nama meeqa biyyee uffate biyyarraa na uumte rabbii xiyyaa biyyee maaf deebiiti lafeen tiyyaa yoo narraa jalaate rabbiin kiyyaa jannata haa taa'u manni xiyyaa jannata haa taa'u manni xiyyaa yoo azalli gaa'ee guyyaan kiyyaa yoo iyyee dadhaabee firri kiyyaa waa boolloo na baasaa malli xiyyaa waa boolloo na baasaa malli xiyyaa